Keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo warra haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii gaafa viidiyoo haaraa seen gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu notificationii akka isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu kan na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii gahaarra kan hojjennu shoorbaa kana fakkaatu egaa shiroo fakkaataa garuu shoorbaadha shoorbaa baay'ee yeroo utaalloon nu qabatu dhafeedhu yookiin si'a qabnu qabatu itti kana dhunnee aluma takkaatti nu fayyisa maaliif dandeettii dhukkuba ittisuu hin hir'isa egaa amma gara jiru isaatti hin deemaa na hordofaa egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera egaa wanta na barbaachisu buqqee kan akkasiisa butternut squash jedhamu guddicha isaa tokko kaarotii gurguddaa qaaraa faranjii diimaa isaa tokko aappilii 3 qondoo barbarree isa foonitti waaddanii baalatti waaddanii xoosinyi inni na barbaachisa akkasumas immoo shunkurtaa yookiin qullubbii mataa tokko akkasumas qullubbii adii mataa isaa tokko akka jirutti akkasumas aannan kokkonaatii innis na barbaachisa akkasumas immoo maal nu barbaachisa seetanii maraqiin daaqqoo nu barbaachisa egaa sabitachuun dandeessu kunooti kana maraqiin daaqqoo fi zayitii olive oil inni nu barbaachisa zayitii weeraa zayitii egaa amma maalin godhaa isa argitanii kuduraa isa argitanii kana hundumaa appiliis hunduma isaa akka argitanitti gurguddisee wanta xinneessuun barbaachisu gurguddisee akkasumatti nan murmuraa jechuudha kunooti shunkurtaa yookiin qullubbii akkasitti murmuraan jira buqqee isa butternut squash isas kunooti akkasitti nan murmuraa isa booddee isaanii golboo keessa hunduma isaanii nan naqaa jechuudha erga akkasii naqee booddee ashaboo fi qondoo barbarree ittiin farfarsa amma gaa qondoo barbarree ittiin farfarsee ashaboos akkasitti farfarsa akkasumas olive oil saliixa yookiin zayitii weeraa zayit isaa ittiin godhee xinnuma ishee badaan hin barbaachisu eessattan godhaa eessa booddee walitti nan sukkuumaa waliin hin makaa jechuudha Kanaafika sirriitti waliin hin makee booddee oovanii keessa gashee nan bisheessaa wanta oovanii keessa gashurra godhaa akkasumas qullubbii adii kana immoo hidda isaa akkas nan muraa jalasaa jechuudha isa booddee aluminiyam foiliidhaan mareetanii irraanii zayitii olive oilii irratti nan firfirsaa yookiin nan cobsaa
isa booddee waliin akkasitti walitti mareetanii yookiin akkasitti erga cuqqaalee booddee asuma saanii irratti karaa bukkee godheetanii ovenii keessa nan gashaa. Egaa ovenii Fahrenheitidhaan sinittan himaa 375 godhee ho'iseera. Achi keessa nan bisheessa daqiiqaa 40 amma 50tti ilaala. Nan bisheessa kun akka argitanitti 375 godhee ovenii nan ho'iseen gashee jechuudha. Egaa daqiiqaa 40 booddee akkas bishaatee ba'eera akka argitanitti. Qullubbii adiinis akkas bishaateera. Isa booddee maalan godhaa blenderii yookiin isa juusitti hojjetanii achi keessa nan godha jechuudha akka jirutti ovenii keessa baasetanii. Qullubbii immoo quncisuun hin barbaachisu. Gaafa akkas quntinattanii cuunfitanii inniyyuu maaliif jalasa wanta murree fi jalaan miliqee ba'a. Akkas gochaa qolasaa hambisaa itti naqna. Isa booddee xibsi qixalii yookiin isa foon itti waaddanii baalasaa fallaana shoorbaa lamattan godhee akkasumas xoosinya fallaana shoorbaa lamattan godha. Xoosinya yookiin thyme afaan Ingiliziitiin isatti goona. Isa booddee kun maraqiin daaqqoodha. Amma fi kubbayyaa meeqa lamaffaadha kun sadaffaadha. Achi booddee egaanii ayinataan ani juusariin koo kan ittiin fayyadame Vitamixidha. So inni seetingiinsaa kan itti shoorbaadhaaf kan ta'u qaba. Isarra seetingiisaa godheetanii daakaan jira isin meeshaa barbaaddaniidhaanii daakuu dandeessu. Amma xinnoo wanta furdatee fakkaata. Ammas xinnoo ishee maraqiin daaqqottan dabalaa kubbayyaa tokkottan dabalee. Achi deebisee nan daakaa. Amma sirriitti naa bullaa'eera. Biraddistiitti nan galagashaa. Akka argitanitti furdateera ammas dabalee maraqiin daaqqottan dabalaa. Egaa waluma galatti maraqiin daaqqoo kubbayyaa 5 godhee amma immoo malitti naqaan jira aannan kokonaatii kubbayyaa 1 godhee amma biraddistiirra godhetanii amma chikchikutti amma arafaasaa fixatutti xinnoo ishee nan chikchiksaa. Amma chikchikutti egaa nan eega. Kunooti akka argitanii afuura isaa fixeera. Amma ashaboo isaa laalee xinnoo isheen barbaachisa ashaboo kanaaf ashabootti naqaan jira. Amma naga'utti godheetanii isa booddee ibiddarra nan baasaa. Nuti haala salphaatiin shoorbaa hojjenneerra. Amma immoo shoorbaa wajjin kan nyaatamu daabboon waaddaa dhadhaaddaannu akkasii irraanis jalaanis dibeetanii akkas maxxashaarra xinnoo ishee ibiddarra annanoo isaa galagashee immoo chiizii irratti nan firfirsaa. Wajjin baay'ee mi'aasee nyaatamu. Kana fakkaataa nan baasaa nan dhiyeessaa. Kunooti kana fakkaateera shoorbaan keenya daabboonis akkasiin dhiyaateera. Baay'ee mi'aawugaa. Meetanii xinnoo ishee qammasiisanitti himaa. Waaw baay'ee mi'aa. Hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattanii nama gara biraadhaaf hin fayyada yoo jettanii laayikii godhaa, sheerii godhaa. Laayikii yoo gootanii nama biraa akka ga'u na gargaara. Kanaaf laayikii godhaa. Egaa viidiyoo itti aanutti immoo amma walaa garrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Bye.